biyya hin qabne gaa Oromoon biyya isii irraa faca'uudhaaf akka baala mukaa biyya gosa gosaa biyya adda addaa keessatti gaa naannawa gaasparaa Roomaa magaalaa Roomaatitti dalagaa shaxii jedhaniin dalaguuf ganamfoomfatanii dhufaa jiran. Ammaan tana gaa naannawa kanatti kunoo shaxii makiinaa gartee fuula isaanii dura haaquudhaan gaa waan jiruu isaanii kiraa TV waa'uma gosa gosaa tiraanspoortii argachuudhaaf tattaafata godhuuf deeman. naannoo ijoolleen dhimma shaxii gootuun kaayattuu tokko haree fudhatee obbo Harii yoo ta'u kunis obbo Galamso jedhama. Naannoo kanatti gaasheefni bikkaa takkaa'uu guddaan dura taa'an shaxii tana takkaa'uu hojii tana isa jechuudha. Kunis gaa obbo mul'ata hojii fi deema gaama innis namni Oromoo baay'inni isaa naannoo kana dalaga. Biyyattiinis qabbanaa borofaa lafa jira akkasuma wajjinu. Kunis gaa obbo Sharo naannoo isaa taatee yaamatti amma dura hojii illee eegale. Eegalu malee mana shaxii jechuun kan takkaawaa hojii naannoo Oromiyaatti Omo yerootti nama obbo Harii kunis iddoon tun iddoo isaati. Namni biraa yoo dhufe hin lola. Kaawwatee gaa iddoo tana isaa qabachuu Oromootti naqatee waliin dhaabbatee amma gaa hojiidhaaf qophaa'aa jiru jechuudha. Jechuun baatti hojii isaanii dura naqa dura naqa. Grazie, ya viene aquí la otra. Di jadi dua di turis.
Ya yeroo waltaan haqa inni jedhu lama tokko obbo Ahmadi tokkos obbo Waariho jari lachuu gaa nama karaa Jarmaniin Roomaa seene isaan lachuu gaa waa dur waan akkanaa itti haare dabartee gaa amma hojiidhaafuu tattaa'uu dhufee namaa boonni namni gaa hogguu hojjetaniifis maallaqa nama barbaadu hin jirti wanni tun waan dalagaatti hidhate deddeebinee gaa wanni isin garsiifneef kuni obbo Waariho jedhama. Kubbani jira. Mana amar wasu. Mari bo. Bahasa ni gerda. Kamu ini kecil ragu tadi. Mari dulu. Boleh. Apa boleh? Keras, keras. Now. That's down. What is? Yeah, come on. والله عادي هربنا خلاص وجاء هذا الكلام لما انا كنت اقول بقى dabartee Ragur. Lumte magkadima. Akkuma agartanii egaa obbolowwan rakkinni silaa'uu namni biyya hin qabne waa hedduu nama dalagsiisaa obbo Bordoo kan jedhaniin egaa kun ogaa akkasumatti hirmaata fudhachaa jira obbolowwan isaatii wajjin. Obbo Sharoos gaa dhaabbatee kunoo karaa isaarra akka tiraafiikaatti gaa makiinaa addaan eeguudhaan hogguu makiinaan dhaabbattees makiinaa haquudhaan dhuma agartan gaa isinuu.
halkaa jira. Kun ogaa obbolawwan gaa makiinaatti xiqqoo birallee kutanii gaa akkasumatti baasallee baasa gartee galgalaa ganama ittiin galanii ittiin bobba'an